Ashamaar kafoonee kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa kabajnii fi jaalalli keenya bakka jirtanitti isin haa ga'u jecha oduu har'aaf qabannee dhiyaanne kan isinitti mo'ane jersoo wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin ibsa qeerroo bilisummaa Oromoo ABO warraaqsa diddaa weerara Minilikii fi mala gara Finfinnee jedhu Sa'iid Dawweetu qindeesse. Warraaqsa diddaa weerara Minilikii fi imala gara Finfinnee guyyaa labsii uggura beeksisuu ta'a. Qeerroon bilisummaa Oromoo wiirtuu qabsoo bilisummaa Oromoo ta'uun beekamaadha. Biyya afaan qawween bultu keessatti ammoo warraaqsi sirnaawaa ta'e jiraachuun fardiidha jennee amanna. Kanumarraa ka'uun qeerroon bilisummaa Oromoo ABO'n hoogganamu dhaaba isaa ABO jalatti warraaqsa qindaawaa guutummaan Oromiyaa mararratti labsuu fi qabsoo bilisummaa Oromoo baroota dheeraaf gaggeeffamaa turetti xumura gochuu barbaada. Haaluma kanaan qeerroon bilisummaa Oromoo ABO ibsa muddee 11 bara 2021 lakkoofsa 3/2021 qabu baaseen guyyaa uggurri kun itti labsamu qeerroo bilisummaa Oromoo fi WBO aanjessee beeksisaa kan jedhuuf gaafa muddee 17 bara 2021 jechuunis jimaata dhufurraa kaasee labsiiwwan ibsa sana keessatti heeramanii fi kanneen asirratti ibsaman hojiirra ni oolu. Tokkoffaa irratti daandiiwwan gurguddoon biyyoota ollaa fi naannolee wal qunnamsiisan akkasumas godinaalee onootaa fi magaalota wal qunnamsiisan hundi ni ugguramu. Daandiin gurraachi yookaan aspaaltii fi cirrachi tajaajila geejjibaa kamiyyuu ni dhaabu. Lammaffaa oomisha kamiyyuu gabaatti baasuu fi gabaarraa bituun hanga abbaan biyyummaa Oromiyaa mirkanaa'utti yookaan ammoo hanga uggurri kun ka'utti ni lagatama. Sadaffaa hojiin baruu fi barsiisuu nagaa biyyaa waliin waan deemuuf yookaan ammoo tokko barataa kaan barnoota irraa ari'atamuun waan hin danda'amneef guutummaa Oromiyaatti ni cufamu yookaan ni dhaabbatu. Afraffaa irratti waajjiraalee mootummaa fi miti mootummaa kamuu ni cufamu. Kanarra darbuun kan banamu yoo ta'e tarkaanfii madaalawaan kan hordofsiisu ta'a. Hubachiisa guyyaa uggurri kun itti ka'u qeerroon bilisummaa Oromoo haala qabatama jiru ilaalee kan beeksisu ta'a. Ulaagaawwan armaan oliitti tarreeffaman fiixaan akka ba'uuf WBO fi qeerroon walta'iinsaan ni hojjetu. Hojii fi sochiin faallaa ulaagaa kanaa kan jiraatu yoo ta'es qaamni kun lamman tarkaanfii walta'iinsaa ni fudhatu. Qeerroo bilisummaa Oromoo ABO irraa. Sudaan naannawa daangaa Itoophiyaa waliin qabdu waldhabdee itti uumametti loltoota dabalataa bobbaasuu ishee BBC monitoringi maddeen oduu Sudaan wabeeffachuun gabaase. Bal'ina oduu kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Sudaan naannawa daangaa Itoophiyaa waliin qabdu waldhabdeen itti uumametti loltoota dabalataa bobbaasuu ishee BBC monitoringi maddeen oduu Sudaan wabeeffachuun gabaase. Humnoonni Sudaan daangaa Itoophiyaadhaan waliin irratti wal dhabaa jiranitti loltoota dabalataa bobbaasuun bakkeewwan mootummaan Itoophiyaa waliin irratti muddama keessa galan guutumatti to'achuu beeksiseera. Haaluma kanaanis waraanni biyyattii lammiileen irriiba nagaa rafaa jechuun ergaa nageenyi mirkanaa'uu dabarsuun dhaga'ame. Sudaan loltoonni ishee walitti dhukkaasuun humnoota biyya ollaa Alfashaaq keessatti geggeeffameen booda bakka Itoophiyaanonni irra qubatan fudhachuu muddee tokko beeksisteerti. Gabaasni kun ergaa walitti bu'iinsi humnoota Itoophiyaa waliin gaafa 27 naannoo Birkaat Nuuraayin kan Alfadhaaq keessatti loltoonni Sudaan 21 ajjeefamuu fi kanneen biraa 30 ta'an ammoo madaa'uun isaanii dhaga'ameen boodadha. Waraanni Sudaan ibsa tibba sana baasee waraanni Itoophiyaa fi milishaa waliin ta'uun daangaa irratti loltoota keenya irratti haleellaa raawwatanii miidhaa geessisanii jiran jechuun ibsee ture. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa ammoo daangaa biyyattii kan Sudaan waliin daangessu irratti finciltoota Tigraay loo'anii seenaniin rukutee malee loltoota Sudaan irratti haleellaa hin banne jechuun himuun isaanii ni yaaddatama. Itti dabaluunis wal dhabdee daangaa Sudaan waliin qabdu yoomiyyuu taanaan karaa nagaatiin furuuf kan barbaadu ta'uu fi haleellaa kan fudhatames loltoota Sudaan irratti osoo hin taane finciltoota naannawa daangaa irratti turan irratti jedhee ture. Walitti bu'iinsi akka haaraatti naannoo daangaatti uumame. Kanaan booda ture bulchaa waraana Sudaan kan ta'an Leetanaal Jeneraal Abdal Fattah al-Burhaan biyyi isaanii karaa daangaa Itoophiyaan inchii tokko gadi hin dhiiftu jechuun kan dubbatan. Manni maree mirga namooma UN dhimma Itoophiyaa ilaalchisuun kora addaa waame. Manni maree mirga namooma UN dhimma Itoophiyaa ilaalchisuun kora addaa waame. Korri manni maree mirga namooma UN kan Jenevaatiin argamuun waamame kun gaafii gamtaa Awurooppaatiin yoo ta'u muddee 17 bara 2020 akka jimaata dhuftu kan geggeeffamudha.
korri kun waliigaltee biyyoota 50 oliin kan raggeedha. Kora kana ilaalchisuun ambaasaaddara gamtaa Awurooppaa kan ta'an Neetaan Kaandees dhaabbatni mirga namooma ejjennoo itti gaafatamuu isaaf kaa'uu qaba yaada jedhus kaasaniiru. Hooggantuun koomishinii mirga namooma UN Michael Bachelet ammallee qaama hunda waraana kaaba Itoophiyaatti geggeeffamaa jiru keessatti qooda qabaniin sarbama mirga namooma hundaan raawwatamaa jira jedhan. Waraanichi haala itti fufuu isaa fi sodaa gara gaanfa Afriikaatti babal'achuu danda'a jedhu akka qabanis kaasaniiru. Bachelet humnootni mootummaa fi michoota isaa sarbama mirga namoomaa keessatti qooda qabaachaa jiraachuu isaaniif ragaan jiraachuu himan. Gamtaa Awurooppaa haala Itoophiyaa keessaa ilaalchisuun manni maree mirga namooma UN murtii dabarsuu qaba jette. Bal'ina oduu kanaa Umar Sabaan qindeeffate qaba. Gamtaan Awurooppaa haala Itoophiyaa keessaa ilaalchisuun manni maree mirga namoomaa UN murtii dabarsuu qaba jette. Gamtaan Awurooppaa haala Itoophiyaa keessaa ilaalchisuun manni maree mirga namoomaa UN walgahii addaa Itoophiyaa irratti akka adeemsifamu gaafachuu hordofee manni maree mirga namoomaa UN walgahii addaa muddee 17/2021 jimaata dhufutti waamee jira. Waraana Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiruu fi sarbama mirga namoomaa mudataa jiru ilaalchisuun miseensota gamtaa Awurooppaa dabalatee biyyoonni 50 manni maree mirga namoomaa UN walgahii addaa akka adeemsifamu gaafatani. Waajjirri koomishinii mirga namoomaa UN Jineevaa irraa ibsa wiixata dheengaddaa jechuun muddee 13/2021 baasen Itoophiyaa keessatti sarbamni mirga namoomaa hidhaan sabummaa irratti xiyyeeffate. Haasan jibbiinsaa fi adda baasanii miidhuu bal'inaan raawwatamaa jiraachuu ibsee jira. Koomishinarri mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti Michelle Bachelet ibsa laataniin waraanni osoo hin dhaabbatiin itti fufee jira. Waraanichi gara gaanfaa Afrikaatti ce'uu mala jechuun yaaddoo qaban ibsanii jiru. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa fi koomishiniin mirga namoomaa UN naannoo Tigraayitti sarbama mirga namoomaa dhaqqabe ilaalchisuun qorannoo adeemsisaa turan ji'a tokko dura ibsuun isaanii ni yaadatama. Kan jedhan Michelle Bachelet qaamota waraana keessatti hirmaatan hunda dabalatee humnoonni mootummaa fi michoonni isaa sarbama mirga namoomaa raawwachuu isaanii ragaa qabna jedhani. Xumura ibsa isaanii irratti yaaddoo diigamuu Itoophiyaa hambisuuf gareewwan hidhatanii lolaa jiran hundi dhukkaasa dhaabuu qabu jedhan koomishinariin mirga namoomaa UN Michelle Bachelet. Waraana Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiruu fi sarbama mirga namoomaa mudataa jiru ilaalchisuun miseensota gamtaa Awurooppaa dabalatee biyyoonni 50 manni maree mirga namoomaa UN walgahii addaa akka adeemsifamu gaafatu hordofee manni marichaa jimaata dhufu muddee 17/2021 dhimma Itoophiyaa irratti yaa'ii adeemsifamuuf qabatee jira. Itoophiyaan gama ishiitiin walgahii addaa manni maree mirga namoomaa UN waame kana ilaalchisuun ibsa karaa ministeera haajaa alaatiin baafteen warri carraaqqii mootummaan Itoophiyaa taasisaa jiru kanaaf bakka hin qabne yookaan kaayyoon fedhii siyaasaa duuba jiru fakkaatu milkeessuuf korri addaa akka taa'amu barbaadu jette. Miseensonni gariin ajandaa siyaasaa isaanii mana maree kana jalatti raawwachiisuu barbaadu waan ta'eef miseensonni mana maree mirga namoomaa yaa'ii addaa kana akka balaaleffatan gaafatee jira. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwattanii qophiilee madda nageenyaaf waliin turtii gaarii.